Hi guys, President America Donald J. Trump gurri doonii boba'aa Iraan irratti raawwatame karaa Truth Socialiin bahuun amane. Miidiyaaleen Iraan halkan edaa dooniin qabeenyummaan ishii kan Iraan taateef boba'aa Chaayinaa deddeebisuun beekamtu humnoota galaanaa Ameerikaan to'atamuu ishee gabaasaa turani. Trump dhimma kana irratti callisa filatee kan ture ta'us xumurarra bahuun amaneera. Haata'utii sochiin naannoo ulaa Hormuz kana irratti raawwatamu kun Iraanii fi US irra darbuun haala kamiin addunyaa guutuu irratti miidhaa guddaa fidaara kan jedhu haa ilaallu. Chaanaalii Fuad Awwal jedhu kana subscribe gochuun eegalaa isiniin jenna. Ulaan qoonqoo addunyaa parsantii 20 hanga 25 gama boba'aan uwwisu kun iddoo walfalmii fi sodaa US fi Iraan erga ta'ee ji'oota lamaaf deemaa jira. Erga waraanni Iraan eegalee as ulaan Hormuz kun cufamee kan ture yoo ta'u, dhihoo kana immoo waliigaltee dhukaasa dhaabuu US fi Iraan gidduutti Paakistaan Islaamabaaditti godhame hordofuun yeroo sa'aatii 24 hin caalleef banamee ture. Ta'us Trump daangaa ulaa Hormuz yookiin daangaa galaana Iraan irraa fageenya kiiloomeetira 200 fagaatu siqee naannawa galoo galaanaa Omaan irratti uggura dooniiwwan buufataalee Iraan irraa ka'uun gara ulaa Hormuziin darbanii fi seenan daangessaa jira. Tarkaanfii kana fudhachuun isaa akka Iraan irra deebiin ulaa Hormuz cuftuuf sababa guddaadha jechuun qondaaltonni Iraan ni dubbatu. Kanumaanis US uggura ishii hin kaaftu taanaan Iraanis ulaa Hormuz cuftee itti fufti jechuun humni eegumsa warraaqsa Islaamaa Iraan IRGC'n beeksisee ture. Guyyoota lama dura doonii qabeenyummaan ishii kan Hindii taate tokko uggura Iraan kana cabsuun ulaa Hormuz qaxxaamuruuf yaalta jedhamuun haleelamtee akka turte miidiyaaleen gabaasaa turani. Ta'us namoota doonittii irra turan irra miidhaan uumaatu akka hin geenye himamee jira. President Trump kan hordofuun barreeffama karaa Truth Socialiin barreesseen dubbichi jabaadha Iraaniif adeemsi kun gaarii hin ta'u jedhee ture. Kaleessa humni galaana irraa US galaana sana ugguree jiru doonii Iraan Tuskaa jedhamtu to'atee yeroo ammaa kana sakatteensa irratti gaggeessaa akka jiru beeksiseera. Iraan adeemsi kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu raawwatame diiguu danda'a jechuun kan akeekkachiifte yoo ta'u, Trump immoo gama isaan Iraan osoo hin beekin ulaa Hormuz cufuun uggura US deeggaraa jirti jechuun barreesse. Akkamitti akka kana jedhe kan ilaallu ta'a. Isin garuu sararawwan suuraa irratti agarsiifaman kan hubataa nufaana bu'aa isiniin jenna. Kallattii gubbaan dooniiwwan dhufan martuu daangaa galaana Iraan qaxxaamuruun ulaa Hormuz keessa darbu. Kunneenis boba'aawwanii fi meeshaalee garaagaraa Iraan dabalatatti Saawudii, UAE fi Qatar irraa ka'an mara dabalatee karaa Iraan kana qaxxaamuruun gara daangaa galaanaa Omaan naannawa bakka amma US cuftee jirtuu darbuun addunyaa biroof gahu jechuudha. Malli amma US fayyadamaatu kun kallattiin Iraan kan miidhuudha. Sababni isaas dooniin kamuu kan buufataalee Iraan irraa ka'uun gara Hormuz seenee bahu uggura US darbuu hin danda'u. Sababni isaas US achirraa siqachuun daandii galaana addunyaa hunda naannawa sanaan darbu cuftee waan jirtuuf jechuudha. Iraan gama isheen dooniiwwan gama Saawudii, UAE fi Qatar irraa ka'an hunduu akka darban hin eeyyamtu. Kun immoo biyyoota kanneen irratti miidhaa kallattii qaba. Akka Trump barreessetti Iraan guyyaatti galii silaa argachuu qabdu doolaara miiliyoona 500 dhabaa jirti yoo jedhu, miidiyaaleen biroo immoo lakkoofsi Trump jedhu kun baay'ee ol guddifamee himame jedhu. Miidhaa kana kan haaluu hin barbaanne pirezidantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan Iraan balaa waraanichaan rakkoo cimaa keessa jiraachuu himuun biyyattiin ammas marii birmadummaa fi tokkummaa biyyattii hin miine kamiifuu qophiidha jedhe. Haa ta'u malee marii madaalawaa hin taane kamuu akka hin fudhanne dhaamuun uummata biyyattiif ammas tokkummaan humna ta'uu kaasuun tokkummaaf adaraa jedhe. Odeeffannoo Aljazeeraan fudhatee baheen immoo dubbi himaan ministeera haajaa alaa Iraan Ismaa'il Baagaayiin Iraan karoora marii marsaa lammaffaa US wajjin godhamuu hin qabdu jedheera. Dubbiin kun kan dhagahame erga President Trump bakka bu'oota isaa gara Islaamabaaditti akka ergu beeksiseen boodadha. Teheraan dabaluun akka jettetti hanga US uggura buufataalee Iraan irra keessa kaaftutti mariin US wajjin godhamu hin jiru jechuun ejjennoo ishee beeksifteetti. Gama biraan yeroo muddamni hammaatee jiruu fi waliigalteen dhukaasa dhaabuu torban lamaaf mallattaa'ee ture xumuramuuf guyyootni lama hafanitti Teheraan dooniiwwan US galoo galaana Omaan irratti haleeluu beeksifte. Haleellaan kun haaloo bahannaa US doonii Iraan to'atteef kan raawwatame akka ta'e humni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan beeksisus waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka hin cabne sodaatamaa jira. Waraanni US fi Israa'el waliin ta'uun Iraan irratti banan erga eegalee ji'oota lamaaf kan deemaaru yoo ta'u, balaa hanga kana hin jedhamne addunyaa marii irratti hordofsiisuu itti fufeera. Odeeffannoo dabalataa kan dhugaa irratti hundaa'e argachuuf maatii chaanaalii Fuad Awwal ta'uu hin dagatinaa. Kaleessi har'aa sobam nagaan turaam.